Ishuma jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromoo Ispoortii nageenya keenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa gochaa odeeffannoo keenya ispoortii guyyaa har'aan tanaatiin tapha waancaa addunyaa Qataaritti guyyaa dilbataa gaggeeffamaa ture irratti Arjentiinaan erga injifatte booda lammiileen biyyattii hanga ammaatti injifannoo kanaaf gammachuuwwan isaanii kallattiilee adda addaatiin ibsaa kan jiran hoggaa ta'u kanarratti odeeffannoowwan kallattiiwwan adda addaatiin bahaa jiran irratti wanta gurra isin buusnu qabna. Gama biraatiin ammoo waancaa kanarratti hatriikii hojjetus garuu isaa fi biyyi isaatis osoo hin milkaa'in kan gale Impaambeen waancaa kana itti deebinaa jechuudhaan dubbachuu isaatii fi waa'ee isaa irratti odeeffannoowwan hanga ammaatti jiru bal'inaan qabannee harka qabna. Hanga dhumaatti nu faana bu'achaa namoonni miseensa YouTube chaanaalii kanaa hin ta'in odeeffannoowwan ispoortii nuti hojjennu akka argattaniif sabskiraayib godhuu hin dagatinaa. Hamilee keenyaaf ammoo laayik, koomentii, sheer godhachaa bal'ina odeeffannoo ispoortii isaa tanaaf qabannee dhufnetti isin dabarsina. Tapha waancaa addunyaa Arjentiinaa fi Firaansii gidduutti dilbata darbe gaggeeffamee tureen Arjentiinaan erga waancaa fudhattee booda hanga ammaatti gammachuu guddaa lammiileen biyyattii sadarkaalee adda addaatti ibsaa jiraachuun mul'ataa kan jiran hoggaa ta'u taphattoota garee biyyattiidhaan injifannoo kana argachuuf qabsoo taasisan masiirraa jalqabuudhaan hedduun isaanii miira gammachuutiin machaa'aa jiraachuun mul'ataa jira. Isaan qofaa miti lammiileen biyyattiidhaa gammachuu kana kallattiiwwan adda addaa fi haalota garaagaraatiin hanga ammaatti ibsaa jiraachuu viidiyooleen biyyattii keessaa ba'an kan mul'isu hoggaa ta'u haala addaatiin lammiileen biyyattii tapha sadarkaa olaanaadhaan cimaadhaan gaggeeffamaa ture kanarratti injifannoo guddaa kana goonfachuu isaaniitti gammadaa jiran biyyi keenya taphataa cimaa qabdii mesii qabnam kanaaf injifannee jechuudhaan akka malee faaruu isaa irra deddeebiidhaan maqaa isaadhaa dubbataa kan jiran hoggaa ta'u addunyaanis injifannoo kanarratti gammachuu lammiilee Arjentiinaa kanaaf taateelee achi booda ta'aa jiran kana laaluudhaan mesiinis dhumasaa tolfate jechuun kallattiiwwan adda addaan namoonni bebbeekamoon bulchitoonni akkasumas taphattoonni kubbaa sadarkaalee adda addaatti jiran hundinuu baga gammadde jechuun kubbatti argamani. Gama biraatiin tapha waancaa guyyaa san gaggeeffame irratti osoo lamaa fi duwwaadhaan durfamaa jiraniin daqiiqaa 8 booda hatriikii hojjechuudhaan addunyaa afaan kan qabachiise injifannoon kun ni malaafillee jechuun namoonni hedduun tapha kana booda waa'ee isaa dubbachuudhaan akka malee machaanii ganamaaf galgala osoo hin quufne afaan isaanii maqaa isaa hogguu 100 ol kan yaamamaa jiru. Kiliyaan Impembeen waancaa kana booda yaada miidiyaaf kenneen waancaa kana ittuma deebina kan jiru hoggaa ta'u xumura waancaa addunyaa Qataa irratti taphattoota ga'umsa ajaa'ibsaa agarsiisanii garuu milkiin biraa fagaate keessaa inni tokko Kiliyaan Impaambeedha. Impaambeen goolii 3 galchee irra deddeebiidhaan biyyi isaa Arjentiinaatti akka qixxaatu taasisus waancaa guddicha biyyoonni 32 irratti wal morkan ol kaasuu hin dandeenye. Duubaa ka'anii 3 galchanii san waancaa dhabuun laphee Impaambee kan cabse hoggaa ta'u dallansuu isaa booda pirezidaantiin Faransaay illeen dirree seenuudhaan isa yeroo jajjabeessan mul'ataa turani. Taphataan xiqqeeffataan kun tapha booda yaada isaa ibseen ni deebina qofa jechuudhaan afaan Faransaayiin fuula Tiwiitara isaa irratti kan barreesse hoggaa ta'u taphataan waancaa guddicha dhabe garuu taphattoota kaan caalaa galchiiwwan 8 galchuun kophee warqiidhaan faayamte fudhatee jira. Yeroo xumuraaf taphataan xumura waancaa addunyaa irratti galchii 3 galchee goofaarsitii qofa hoggaa ta'u inni bara 1966tti galmaa'e. Waggaa dheeraa kanaan booda waancaa addunyaa irratti hatriikii hangana ga'u kan hojjete
Kylian Mbappé qofa. Waancaan addunyaa Qatar irratti badhaasa guddicha Arjentiinaadhaaf Lionel Messiin kan fudhate yoggaa ta'u, waggaa afur dura waancicha kan kaase Mbappéen garuu gaabbiidhaan dirree keessaa ba'e. Ga'umsi garee isaa xumura waancaa addunyaa irratti agarsiisan akka qeeqaman taasisus, ga'umsi isaa dhuunfaadhaan garuu hedduu biratti akka malee jajamaa jira. Yaadni Mbappéem erga Peeleen bara 1962 ganna 21 waancaa addunyaa yeroo lammaffaaf ol kaasee booda taphataa biraa yeroo lammaffaadhaaf waancaa guddicha kaase ta'uudhaaf yaalus garuu osoo hin milkaa'iniif hafe. Boqonnaa dura taphichaan Arjentiinaatu olaantummaadhaan fudhate. Mbappéen mataan isaa kubbaa si'a 11 qofa tuquudhaaf yaalee ture. Haalli kun garuu boqonnaa booda akka malee jijjiirame. Yeroo jalqabaatiif taphataan kun kubbaa karra Arjentiinaatti rukutuu kan danda'e daqiiqaa 70 takka irratti ture. Kubbaan sun ammoo karra galchii gubbaan baate. Badii Niikolaas Otamendiin Raandal Kooloo Maaweenii irratti dalageen garuu Faransaay peenaalitii akka argattu kan taasise yoggaa ta'u, galchii jalqabaa isaas daqiiqaa 80 irratti lakkoofsee ture. Mbappéen sekondii 97 gidduutti Faransaay 2 galchuudhaan Arjentiinaatti akka qaxxaattu kan taasise yoggaa ta'u, ga'umsa taphataa maqaa guddaa qabu kanaa gaaffii keessa galchuu hin dandeessu jechuudhaan ibse xiinxalaan miidiyaa BBC guddaa kan ta'e Jarmaayil Jeenesim. Taphataa ajaa'ibaadhaan yeroo kana eegaa tureem gareen isaa isa waliin hin turre inni humna itti horee gareetti amantaa hore jaam. Yeroo dabalataa daqiiqaa 30 kenname keessattis galchii Mesii booda peenaalitii argame galchuun irra deebiin biyya isaa Arjentiinaatti qixxeesse. Kun hunduu garuu waancaa inni barbaadu san hin finneef ture. Faransaay fi Arjentiinaan yeroon dabalataa dabalameefis 3-3 waan xumurameef peenaalitiidhaan addaan bahuudhaaf dirqaman. Peenaalitii kenname keessatti illee inni galchii isaa kan lakkoofse yoggaa ta'u garuu Arjentiinaan 4-2 Faransii injifattee waancicha fudhatte. Kara eegaan Arjentiinaadhaa Maartiinees ga'umsa isaatti fayyadamuun Arjentiinaadhaaf oolmaa guddaa kan oole yoggaa ta'u, waancaa addunyaa waggaa afur dura Pool Poogbaa faa waliin kan injifate Mbappéen waancicha irra deebiin fudhachuudhaaf yaaliin taasise osoo hin milkaa'iniif hafe. Injifatamuu keessaas garuu Mbappéen goota biyya isaa ta'uu wanti isa dhorke tokkolleen hin turre. Reefuu ganna 23 kan ta'e Mbappéen waancaa itti aanu Mesii fi Roonaaldoo keessa kan hin jiru jaamee eegamu keessatti seenaa hojjetuudhaaf jiraataan gaaffiilee nama hedduuti. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon ispoortii keenya satanaaf qabannee dhufnee hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa isiniin jechaan sagantaa fi odeeffannoo ispoortiitti aanuun hanga walitti deemnutti nagayaan nuuf turaa.